Akka fuune daawwattootaaf kabajamtoota Oksajii Miidiyaam oduuf odeessaalee keenya galgala kanaaf qindeeffanne gurra isin boosuuf deebinee dhufneeti jirra. Oduu keenya jalqabaan waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa kutaalee adda addaa keessatti tarkaanfii fudhachuu akkasumallee leenjii haaraa akka itti fufee jiru ibseeti jira. Waboon lola geggeessaa jiru jabeessee yoo himamu bakkeewwan hedduutti haleellaa raawwachaa akka jirus ibseeti jira. Kanumaan wal qabatee viidiyoon gabaaban halkan dheengaddaa galgala gadhiifame wayitaa konkolaattonni gurguddoon 4 gubatan agarsiisuun mul'ateeti jira. Konkolaataan ibiddaan gubachaa turan kan waraana mootummaa baadhatee deemaa ture ta'uun beekameeti jira. Kanumaan wal qabatee akka gabaasicha irraa hubannetti waboon kibba lixa shaggar zoonii horaa arsadee keessatti haleellaa cimaa geggeessuun sagaleen nama irraa dhagahamuun ni mul'isa. Tarkaanfiin waraanaa kun zoonii horaa arsadee birgeedii Caffeetumaa jedhamuun dheengaddaa jimaata halkan raawwatamuun maddeen odeeffannoo ibsu akka gabaasa arganne irraa hubannetti haleellaan kun shawaa kibba lixaa aanaa Qarsaa Maliimaa magaalaa Adaadii keessatti raawwatame jedhama. Haleellaan waboo kanaan hedduun ajjeefamanii kan booji'aman konkolaattonni 4 gubachuun maddeen waraana bilisummaa Oromootti siqeenya qaban ibsaniiti jiru. Akka gabaasa argame irraa hubannetti haleellaa kanaan waraana mootummaa 120 ta'an ajjeefamuun kanneen 31 ta'an madaa'uu isaa ibsameeti jira. Haleellaan waboon geggeessaa jiru kun Oromiyaa kutaalee hedduutti ta'uu isaa maddeen keelloo miidiyaatti himaniiti jiru. Kanumaan wal qabatee booji'amtoonni waraana raayyaa ittisa biyyaa harka waboo galan gaafiif deebii yeroo taasisan nuti homaa hin beeknu milishaa jedhanii manaa nu fuudhanii gara waraanaa nu geessan osoo maatii keenyatti hin deebiin jedhanii yeroo isaan gaafii waboo waliin godhan viidiyoon baate ni mul'isti. Haala kanaan mootummaa komataa jira. Waraanni mootummaa maqaa milishaa raayyaa ittisa biyyaatti dabalamtan jedhuun uummata irratti doorsisaa fi reebicha akkasumallee dararaa guddaa akka gahaa jiru yeroo adda addaa irra deebiin uummanni komataa akka jiru argaati jirra. Kanumaan wal qabatee booji'amaan tokko raayyaa ittisa biyyaa irraa harka waboo kan galee akka jedhutti ani guyyaa dalagadhee galgala maatii koof waan kennu kennam garuu osoon dalagaa bahee deemaa jiru harkaan na qabatanii gara waraanaa na geessan jechuun dubbateeti jira. Haati manaa koo dahuuf guyyaa eeggataa jirti. Maaloo ilmoo koorraa nan fuudhina. Haati manaa koo dahuuf deemti. Ilmoo koorraa nan fuudhina jedhee osoon an kadhadhu cal jedhii deemi yoo deemuu baattem rasaasaan mataa kan keessi facaafna jechuun na doorsisam gara waraanaa na fidan jechuun dubbateeti jira. Kanumaan wal qabatee bakkeewwan adda addaatti leenjii ammoo uleedhaan kan kalee rukutame kun du'ee mataaf dhoo'ee hedduudha jechuunis dubbateeti jira. Ilmi namaa bakka leenjitti hin dararamne hin jiru, kan bakka leenjitti hin tumamne hin jiru, akkasumallee kan qaamni isaa hin cicciramne hin jiru jechuunis namni kun qeeqa qabu dubbateeti jira. Beelaa fi dheebuu hammaatu daran ulee isaan nu tumantu waan hunda caala jechuunis namni kun dubbateeti jira. Saamicha Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru ayyama gaaraa kenname ta'uu ibsaniiti jiru. Nama qabaatii abbaa bilbila qabu irraa fuudha. Uummata tumaatii humnaan harkaa nyaadha. Mootummaan beejata hin qabu nuun jedhanii jechuun miseensi milishaa qaban uummata tumaa akka jiranis beekameeti jira. Sababni milishaan guyyaa guyyaan hawaasa keenya dararee uleen tumeem midhaan isaan mana keessaa qaban yoo birrii dhaban irraa fudhataa jiruuf mootummaan nuti baajata hin qabnu hawaasa tumaatii irraa fudhadhaam kan midhaan qabu irraa midhaan fudhadhaa kan birrii qabu birrii irraa fudhadhaam akkasumallee kan bilbila qabu humnaan irraa fudhadhaa jedheem ajajni gubbaa waan itti darbeef milishaan uummata keenya akka dararaa jirus beekameeti jira. Daa'ima isaanitti akka hin galleem dhorkamanillee himuun warra aangoo qabutu humnaan waraanatti nu oofa jedhanii jiru. Waboon fuula miidiyaa hawaasaa isaa gama tiwutariin barreeffama kaaheen qabsoo akka itti fufu ibseeti jira. Viidiyoon leenjiftoota haaraa kan maxxansaa waboon hanga gaafii uummata keenyaa deebii argatutti
falmaan itti fufa jechuun ibseeti jira. Kanumaan wal qabatee waa'ee haleellaa jedhamaa jiru kana irratti gama mootummaan yaadni jedhame tokkolleen akka hin jiraanne ibsameeti jira. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota Oksajii Miidiyaa oduuf odeessaaleen keenya galgala kanaaf qindeeffanne kan hanga ammattiin waliin daawwataa turtan kana marreef guyyaa guyyaan oduuf odeessaaleen keenya akka isin dhaqqabuuf fuula YouTube Oksajii Miidiyaa subscribe godhuun miseensa maatii keenyaa ta'uu hin dagatinaa. Viidiyoon akka namoota hedduu bira ga'uuf like share godhuu hin dagatinaa. Yaada keessan gama komantiitiin nu qooduu hin dagatinaa. Oduun keenya kan galgalaa asumarratti goolabamam oduu taanuun hamma walitti deebinutti nagaa tahaa.